في مديقة بلتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. Teesseen jettee san akka faamilii turree jechuun akka bakka nama kana guyyaa takkaafni Biro kun neersanaa raasatti hin jirraawoo. jecha tokkichaa sanii dubbachuu barbaade sila. Dubbadhu. Nama tokko tokko akka biratti faamilee Galtuun beektaa nuti yaada kana kan raanaa soo inni beektaa nuti. خامي إني نعم هارا يكون. Buusi kana kuni bultii sidii deema buleessa buusi. La haati akka faamiliitti Ulaa dhagaa jechi waan inni anjoo barbaade. Guyyaa takkaaf osoo itti yaadi namni kana ajandaa godhatee asoo jira. Okay. Dhiisaa fudhatanii irra caalaa kan jiran. Yaanni san isiin kayaadde akka jechuun wal beenyaa bakka bultii fi yaanneedha malee tuffiif yookiin immoo akka birayyaa akka namni asoosan itti miti jechuu fedheeti. Duba dhaloota kuskee tika fuudhanii qalbifadhaadhaa inni namata meeqa waan takka. Qalbeeffatanii dhaggeeffatu qaban namni bakka san akkanuma qabatanii xarafa qabanii fiiguu tana bakka tanaan naquu qabu. Yoon akkuma fedhettuu haasee isaan nuyi dura fuuturanii maaltu isaan naqe. Ni naqaa inni galchu abbaa tokko naqu barannaa fi nama maal jaamboo isaan gaa'uu namni walitti sinfinnee nuti. isin hin naqu wara isin hin naqu isin hin naqu. Sanumaa fi caati duraanuu fi mudura deemsii Thank you caalaa. akkasii hin dhageeffatiin. Araan hin dhaga'u. Yaa fuuldura keenya ifa jechuudha. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan dhufte. Nagaame jirtu. Alhamdulillah galata rabbii jirra. Raasa teetan abaraanuu harkee ragaa si beemi. Teetan aanuu ragaa si beemi. Suuraa ta'eetii fi tasaa wal bira kaayee paablika kana gubbaa taa'uu ture. Namni yaada kannachuu qabaa jechuu eegaas dhufte. Namtichi kuni an lafattuu nan dubbisu wanti inni footoo xiyya naa laxxafuuf maalii naa gaafadha. Gaafatamuu qaba. Akkana. Mirga uummata keenyaatti seeguu qabnachuu barbaade. Ammoo osoo caaltuu irra dawwali jaan inni bilbila xiyyan qabunni. Ati bilbila sii nama hin qabne. Nama afaaninis ka biyyaatti jirtu hin jirtu irraas hin qabne. Ammata meeqaan jaaladha. Bisee nuusa buufee ta'a. Nuka jibbuu feetaa qoy. Ati amma namni akka reefu ja'aniin joosan si amma fakkeenyaaf waan asirra jiru dhiiftee waan biraa haasofte. Fakkeenyaaf gurbaan kun as jira. Dhoo isaan haasofti hin jiru. Jireenyaanis uummanni kun biyya takka jiranii. Kan gubbaadhaan ragaalee adda addaa yoo haasoo nama ka dhageeffatu taate ragaalee adda addaa waan hedduudha agarra. Haa ta'u malee wannoota biraa tan agartan dhiiftanii waan biraa wanni isin barbaachise hin jirtu. Tan abbaan as gubbaa fidee naaf harkaa naaf hubadhaa naaf baraa hedduun laffaatiin xiyyaarra galma geessee jirti. Afeerraa edaa dilasan akkanuma lafa dhiiftee miilaan irra deemtee horii dilee namni qabaa bule san akkanuma laaftuun laaltee nan aaree nin gaggabee dhiisi gaamala akkanaa kana maal taate fiyya. Waan jechuu barbaade horii ban namni mootummaan jaalattee akkas jechuun. Horii si ispoonsara si ta'a turan badhaasoo. Horii ispoonsara bagataa. Booda ispoonsara keenyaan fuutee maaliif akkana nuuf hin jennee siin jaarree ammas mushkilaan. Madde an kum soddom an ginee kum soddoma ibsi qabe. Gobas. Fideemu maantaan giin gaafa wanti takka taate. Maaliif footoo kanaa nuuf hin ka'inaa jettanii ajandaa nuti hin bantan ammas. Amma kaidaa kan waan nuusan ni ta'e dhaggeeffadhu dhugaan seemanii. Tokko doolaara meeqa hin qabeeta? Doolaara 5,000. Kuma shan sanuuni kakatila. Amma ergi 5,000. Joffee mee atumaan darbi diyoona doolaara 5,000 hin goone finne naan altaan anji. maaloo goote. Amma hagaa isinummaa fixadhaadha. Rakkoon qabu sana wajji waan barbaachisan. Ati irdaata maalumaaf nu guurta akkattuu dachiin balloo. Jaalataniitiif nu kannan akkam goona. Akkasii. Amma kun maali beektaa? Dhageenya. Kun maali beektaa booda hogga gartee naafeeti footoo ka'uu dhiisne waa poosatuu dhiisne. Sigalee yaa bootaa yarran tanaa kaameramaan narra jiraan na dhiisina hin fedhu qosu. Tokko kaameraa waraabuu eenyu arma jaleera bilookiin godhate waraabuu ni hojjimna. Idiit waliin na godhatanii dhiisi yaaboo. Meecee iyyuu mataa na dadarfi di malee doolaara 5,000 qabee jee kaanis doolaara meeqa qabee bakka. Kan goona gaara. Takumna kan basii qabaroo. Waliin nyaanna adda qoodana garuu maqaa kiyyaanii mire. Duroo kaatee bitu kan dadhee waan jiraanii jiraame narkaan laaffise nati. Ade walitti dammari yoo doolaara 100 rakkoon qaba hanga doolaara 100. Dubbii tana dubbii turte amma dubbummaanuu gartee har tokko qofaan akka taatee hubachaa gara tokko agarra. Edaan akkaataa dubbiin ittiin ibsaa turtee fi nutillee gartee miizeellee ta'uudhaaf qaqqaarimaa turre akka biraati.
amma immoo osoo hin himatin dhukkuba dawaa wallaalee ta'uu waa takka takkaan nama mul'achaa jira. Dubbiin tun warri gaa'iroo gartee no. Dubbiin ati turtees si galti. Anuu miiseedha barta miisee takka faati anuu. akkana turre kun oedee amma immoo akkuma wanni biraa shakkiin takka dhufte beeyta. No shakkiin hin jirtu. Shakkiin hin jirtu. Ati suuraa idaa kana ayiseetu seewu jirta isaati. Ani hin jenne lakkisan edit hin jenne garuu. Guyyaa aruusaa san bargaa nashiidaatti banaan naamfattu badhaasa nuti aruusa kee ilaallu yoo nashiidaatti bantanii beektaame ani ilaalu. Homaa waan isin feetan inni goona. Yoo huccuu aadaa fa'aa uffattee waan akkasii goona. Anola ammumaan nu wajjaju eegalanii agartee minula rakkoo isaanii agartee. Amma kiyyaa hin hafa keessaa rafa inni laala ilma laala wanti suuraatan wanna seera ayiseedha suuraatan. Suuraadhaa isin barbaadu. Ani hin seenne akkas dhugaa ni beeksifti suuraan agartu maal taate gurbaa. Yaa suuraan ayiidha. Yaa badhaasa. Suuraan isiitillee ta'a. Garuu ati nama gaarii ilaallatte badhaasa ayilii ni qabda. Angana maaniin boo'ee bara ittiin seenaa hin jee bara isii boo'uudhaaf. Ayiidha jamaali ayiidha wallaahi. Nama gaarii osoo hin ta'in guyyaa gaariidha waan isa keessa jira dhukkuba isa keessa jira guyyaa gaarii. Guyyaa ajandaan bitamuu danda'u ati moo. No, guyyaa kana ajandaan bitamuu danda'u miti. Sinamano akkamittiin si amaname? Ati ankaan biyya keessas kan dhaabbata kuma naa obsete xiqqishuma obsete. Arkiin wada darkanaan na arsu jira sinamanuu gisee jokana tabiraataniin arkinuu ni amana taratanii agarutana maal amanuu si amana. Ganamaan dubbatee bara maal jee nama hojii haatu dhabdeetu suuraa nama cinaa dhaabbattu dhabdeetu maa itti cinaa dhaabbattee suuraa haatee jee bara ganamaan nee gade. Eenyu jaa? Xiyyaata darkanaan tanaan dubbii keessee irraa nagartu. Isa xiyyaata darbaan rakkoon ta'e yaa buleesoo. Gogumaa keessee xiyyaas. Mucaan rakkoon tun Akkuma miidiyaa kana jaalataan xiyyaa kanaas waa tokko keesseera. Bakka maal keessan jiran akkamii jechuu barbaadeeti ati torbaan hunda aariyaan gad dhuftaa miree tanaan naangalii ni arti. Inni bar qoy dhugatti ante. Yes, tadi. Gaddumaan gaa'oo gaddumaan asii ganda dhaqee arsiite noo dheeyinee gandi hundaan socho'annee gaddeebine ammaa soggaa. Nyaachuun deema yeroo gaarii qabaadhaa baay'ee. Waan hin jirre kaasen caalii jettee fufna inshallah. Naafeti fixanneeti hawaasa kanatti as deebina. Tolee? Addan baatani? Addan haftani? Addan baan. Yoo nan caaltu dadaritti isin hin galchine namummaan qaba. Dhugaa rabbi. Takbir jaa irra nagaan bula. Baay'ee yeroo gaarii naa qabaadhaa yaa. Queen. Taan ta'isu. Warri darbuu. Boonsa jechaan bu'ee barti. Akkamitti raasa qabdee? Beekaree hanquba siin qabu natti ni manne. Jaalala sanii akkami ree? Jaalala sanii akkami? Ka'umsi jaalala sanii odumaan akka viidiyoo siitan eeguu guyyarraa odumaan akkatti eeguu galgalaa ganama odumaan eeguuti. Na seente qaba akka jaalaltee fala guutaati mi? Nama tokko galgalaa ganama gisee hordoftee haasawaa isaa ilaaltee waa hunda isaa gisee ilaalte jaalalaan hin qabamtu. Seene qaba akka keessa seene boodarra bakka if dadhabeetu waan miidiyuma kanarratti ni farqi bakka. Namaa dhadhee na kaase mucaa as jirtaate suutiin jirtu irrii barraa kai caalii jedhaaf somaa tiktok irraa ba'uu jiran an jaan. Akkasitti firraa qaxam jedhan maqaa akka nama irriiba keessaa ka'utti qaama rabbiin ofeetu maqaa godhee wayi. Okay, dhaabbatuma siitee moo amala siiti moo waan isin gootu moo maal tura? Duraan suutiin akkasitti suuraa sirkeemi amma haasoo siitiif hunda siitiif lafa giseen arkunaa taate maqaa darnaa na jabaa na carafu. Gurbaa aboo. Nadiigi bultii. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Anoo si harkee badhaasaa dhugaadha.